Bukkeetti immoo gi'izii kana hin jibbinaadha, baradhaadha. Afaan Bataksana kanaati gi'izinii jibbuun nurra hin jiru. Gi'izii yoo barattanii asumatti naftanii gara biraatittis deemtanii hojjechuu dandeechuu. Addunyaa irratti hojjechuu isin dandeechisiisa. Kanaafuu isinis hin fayyada, Bataksanas hin fayyada. Akkanatti isin barsiisnaa, leenjii ni kennina. Amma garuu afaanuma kanaan itti fufaa jedhitan. Kana uummata wajjininis haasofnee waliigallee jirra. Bakka inni deemettis ergaadhuma kana dabarsaatan jira. Warri miidiyaa irratti odeessitu yaa odeessitu. Kun an beekame waan ta'eef gurraachaan adii jedhu adiidhaan immoo gurraacha waan jedhaniif uumamoti uummanni keenya hin beekadeetan yaada kanuma tan jiru.